Descending triangle chart pattern jechuun pricing duraan bearish structure yookaan immoo down trend erga tureetii booda horizontal support zone dha. Down trend line gidduutti pricing erga yeroo wayitiif consolidate godheetii booda pricing yeroo horizontal support zone kan ture candle bodyidhaan gara gadiitti close erga godhee booda bearish structurein akkatti fufu chart pattern nutti himuun descending triangle chart pattern jennee lafa kaa'uu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf pricing naannoo kanarratti haala kanaan gara gadii deemaa erga tureetii booda horizontal support line dha. Support line fi down trend line gidduutti erga pricing haala kanaatiin consolidate godheetii booda bakka kanarratti erga inni candle bodytiin break ta'ee booda bakka kanarratti sell position seennee stop loss swing high naannoo kana jiru kana akka stop loss itti fayyadamnee take profit keenya immoo takkaa gara lamaa yookaan immoo takka irraa gara sadii target godhuun take profit naannoo kana keenye pricing kana booda haala kanaan gara gadiitti nuuf deema jennee anticipation akkasii akka nuti fudhannu chart pattern nutti himuun descending triangle chart pattern jennee lafa kaa'uu kan nuti dandeenyudha jechuudha. Fakkeenyaaf asitti fakkeenyaaf amma fudhannu taateef pricing horizontal trend line kanaaf horizontal trend line asitti arganne support line argannee fi vertical asitti gara gadii down trend line kana jidduutti pricing erga haala kanaan consolidate godhaa tureetii booda kaandilii kanaan kaandil boodii kanaatiin asirratti waan gara gadiitti break godheef jecha bakka kanarratti sell position seennee pricing as booda gara gadiitti haala kanaan akka gaddeemu anticipation akkasii kan nuu kennu chart pattern godhuun descending triangle chart pattern jennee lafa kaachuu kan nuti dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenya biraatiin as ijoo kan ilaalu taateef pricing erga horizontal support area kana keessaa fi down trend line kana jidduutti yeroo dheeraadhaaf haala kanaan consolidate godheetii booda zoonii support turte san candle bodyidhaan bakka kanatti break waan godheef asirratti sell position seennee asirratti sell position erga seenneetii booda stop loss candle san gubbaa kaa'uudhaan take profit keenya immoo 1 to 3 target godhuun fakkeenyaaf hanga naannoo kanaatti take profit keenya fudhannee san booda pricing naannoo kanarraatii bakka sell seenne kanarraatii gara gadiitti haala kanaan akka deemu chart pattern nuti himu kanaatiin descending triangle chart pattern jennee lafa kaa'uu ni dandeenya jechuudha.